hedduu waan biyyaa soinaa waan ala kanaa xiqqoo rakkoo jirtuun dubbadhaa mee walii sheer godhaa biyya Ameerikaaniidhaa biyya Yuroopiyaaniidhaa kana keessatti jijjiirama adda bilisummaa Oromoodhaa keessatti hogganni haaraan as bahuun fi namoonni gariin keessaa bahuun kuni xiqqoo dogoggora wahii deemaadhaa ture ala kana dogoggora guddaadhaa deemaadhaa ture ummanni Oromoodhaa akkuma beekamu yeroo ammaa kana waraana bilisummaa Oromoo gargaaruudhaaf hundinuu qophiidha lukkurraa hanga lubbutti diiyaasporaan Oromoodhaa waraana bilisummaa Oromoodhaa cinaa dhaabbachuudhaaf qophiidha namni waan qabuus baasee kennaadhaa jira garuu warra waa guuru kanaatu heddummaati taaksi foorsii isin dubbisiifnaa waraana biyyaati hotta asin gargaaraa warra juutu heddummaati waan kana dheengaddaa marroo dirribaadhaatii fi gammachuu abbooyyeedhaa tuttuqanii addaan baasan waan kanaan akka nama Ameerikaa jiru akka nama waan kana keessa hanga tokko qabutti irraa dubbachuu barbaada gargaarsi ala kanaa maqaa boodhaatiin guuramu taaksi foorsii abaluu taaksi foorsii caffee raammis taaksi foorsii falmataa yeroo taaksi foorsii maarreedhaa hundinuu yootti dhayte maala kana eessite ergitoo ittiin lakki isiin dubbisiisaa jaalmarroo faadhaas dubbisiisaa gammachuu abbooyyee dubbiftaa jaal gollicha dheengee dubbiftaa siin jaa so waraana ijoollee viidiyoo kooliin dawwalanii waa hedduudhaa dalagamaa jira amma waan kanaatu clear ta'e egaa marroodhaa fi gammachuun dubbatan waan kana adda baafnee diiyaasporaa keessaas namoota isaan muddatan malee addi bilisummaa Oromoodhaa yookaan waraanni bilisummaa Oromoodhaa ala kana hoggana hin qabu dhaggeeffadha hoggana hin qabu hogganoota dura hogganoota gadaa dabree hogganoota gaafa addi bilisummaa Oromoodhaa Eertiraa turte yookaan gaafa hogganni guutuun Ameerikaadhaa fi Awurooppaa ture hogganoonni sun hogganaa miti ammaan tan hogganoonni sun guutumatti hogganaa miti akkuma kiyya deeggaraa ta'uudhaan malchiisaa miseensallee ta'uu hin danda'an according to marroo dirribsaa hin gammachuu abbooyyee dhaggeeffadha qabsoon teenya qabsoon Oromoon hundi qabsoota na gargaaruudhaaf dirqama qabdi anis isinis nu hundinuu isaanis garuu abbaan nu hunda haga waraanni kun bakka hin buufatinitti ala kanaa taaksi foorsii ifii ka'anii ijaaranii biraa deemaa ture jechuudha warree waraana keessaa bahee ala jirufatti maallaqni taaksi foorsiidhaan guuramee itti ergamaadhaa ture warreen kun maallaqa waan biraatiif oolchaadhaa turan maallaqni dhuunfaadhaan namoota fatti dhaquu ture ala kanaa guuramee maaliif maqaa isaanii waraana keessa waan dhageenyuuf yookaan hogganoota waraanaa jennee waan fudhannuuf namni ala kanaa hogguu kennaa jedhiif because we are too emotional waraana kana gargaaruu waan barbaannuuf maallaqa waan qabnu namni ni kenna eenyuuf waraanaa fi hoodha eenyuuf waraanaa fi hoodha irraa fudhu namni keenya if duuba deebi'aadhaan jiru diiyaasporaan gargaarsi diiyaasporaadhaa kun karaa warra jaarmayni kun yookaan waraanni kun bakka buufatee qofaan ta'uudha qaba maal inni diiyaasporaadhaa akkanumatti guuramee abbummaan fedhe guuree karaa fedhe erguu wani kun dhaabbachuudha qaba maaliif takka horiin nurraa guuramuu hin nafne bakka nuti yaadneef san hin dhayne qabsoo Oromoodhaatiif bu'aan buufne hidhattoota Oromoo yookaan loltuu Oromoodhaatan silaa gargaaruu barbaannu san bira hin geenye maal ta'a iddootti nutis nyaadhabneeti isaanillee nyaachifne maybe warra diinni jaarate bira gahuu malchiisa maallaqa keenyaani qabsoo Oromoodhaa dhawaa jirraa jechuudha maallaqa keenya baafneeti ni gargaarra jennee qabsoo Oromoodhaas yookaan waraana bilisummaa Oromoodhaas miidhaadhaa jirra kana diiyaasporaan akka gaar dhageeffadha kana booda nama maallaqa itti kennitan taaksi foorsii ijaaramtee ganda keessa feeyidu hundatti maallaqa kenna dhaqaatii marroo dirribaa dhageeffadhaadha dhaqaa gammachuu abbooyyeedhaa yaada isaan kennatan dhageeffadha nuti sumuuniin ala kanaa baafnu akka waraana sanbira osoon sharafamne geessu barbaada
diasporaan hundi akkas wanni baasaniif qabsoo oromoodhaa tana gargaaruudhaaf qabsaa'ota oromoodhaa kana gargaaruuf kophee bituudhaaf dawaa bituudhaaf qawweetti hidhuudhaaf yoo dhukkubsata wal'aanuudhaaf kanaaf baasaa jira taaksii foorsiin ala kana ijaaramtee Kanada Ameerika Awurooppaa namnummaan lafaa ka'eetuma taaksii foorsii ijaaree waraana gargaara isinis warri waraanaa warri gaara jirtan video kooliidhaan warra alaa kana dubbisuu dhiisa karaa caasaa lafa kaayyataniin qofaan dubbisa caasaa lafa kaayyatan caasaa keessan caasaa gargaarsaa diriirfadha garas qofarraan dubbisa nama sidhee hunda videoodhaan dubbiftee ana baluun jaamaa maallaqa maqaa kanaan ergi wanni kun diasporaa konfiis godheeti maallaqa diasporaan buusu karaa biraa geessaa jira obboleeyyan kee ijoollee waraanaa hogganoota waraanaa rakkinni deemaadhaa jiru rakkina kana diasporaa keessatti ummanni oromoodhaa arraan tana dhugaa dubbachuudhaaf waan qaburraa ka'ee waraana kana gargaaruu barbaada waan qaburraa ka waan qabne mana isaa gurgureeti waraana gargaaruu barbaada kan qabne makiinaa so haala akkanaa kana keessatti warri ala kana naggaadeen taaksii foorsiin ala kana maqaa waraana bilisummaa oromootiin maallaqa guurtanii beekumsaanis tahee wallaalaan bakka biratti ergaadhaa turtan yookaan ergaadhaa ammas jirtan harka keessan qabadha harka keessan deeffadha arra oromoon har tokko jirti har tokko deebinee jira yaanni keenya akka kaleedhaa faffacaadhaa miti yaanni keenya hundi xiqqarraa hanga guddaa dhiiraa fi dubartiin wallaalaadhaa fi beekaan hundi arra tujjaaraa fi kan qabnees waan qabuun waraana bilisummaa oromoodhaa kana cinaa dhaabbachuudhaaf qophaa'ee jira diasporaan yeroo ummanni keenya onnatee ka qophaa'e kana itti faayidaa'uu danda'uu qabna akka qabsoo tanaaf bu'aan buutu godhuu danda'uu qabna kana keessa bolola dantaa argachuudhaaf yookaan maqaa argachuudhaaf oriitanii uummatarraa maallaqa guuruu dhaabaa isin warra alaatis dhaabaa karaa caasaan diriirfameen caasaan waraanni sun quba qabu caasaan waraanni sun karaa keenya jiru caasaan keenya kana asiin gargaaraa isaan jedhan hoggana waraana bilisummaa oromoodhaa marroorraa gaafa dhageenya damee qunnamtiidhaa waraana bilisummaa oromoo tan diasporaadhaa Najaat Hamzarraa gaafa dhageenye karaa saniin deemnaa jechuudha kara biraatiin obboleeyyan kiyya oromoodhaaf qabsooyne moo maqaadhaaf qabsooyne warreen ala kanaa teessinii walitti hinaaftan Najaat Hamzarraa maaliif maal taate sila anaa muudamuu qaba sila anaa akkas ta'uu qaba wanni qabsoo oromoodhaa tana najise waan kan hay edaa isin fuuldura hoggana ta'uudhaaf qabsaa turtan edaa fuuldura biyya qabattanii biyya saamuudhaaf qabsaa turtan ayyoochina kaasanii abbaa fedhe kaan namanarra dalagu keenyaan hayyee jee fudhachuudhaan qaba maaliif hindida dantaan keessaa qaba akka dantaan keessa jirtu waan kanaatu hime jechuudha akka duraanuu dantaadhaaf maqaa barbaada yookaanis aangoo barbaada kajeellaa qabsoo oromootti dabalamtan isinumaatu ragaa ifirrabbaa jira maa hinaaftan ayyoo namni jabaan tokko oromoo keessaa ka'ee qabsoo oromoodhaa hogganuuf carraa argate waaw nama narra jabaadhaa dhufee nama narra saba kanaaf hojjetu nama narra saba kanaaf dalaguu dhufe jee quudhuufiin qaba jajjabeessuudhaan qaba warreen hinaaftanii waa walirra barreessuu ganda keessaa gungumtanii silaa baranaat ta'uu qaba nuti dhaabni nu raanfatee jira nuti gaafa waraanni kun rakkoo keessa ture nutu gargaaraadhaa ture nutu miidhamee rakkachaadhaa ture gaafa namni hunduraa balaaleffatu gargaaraa turte yes hay duuba maal haa ta'u maal siyaa godhamu gaafa rakkoo raanka gargaarte duuba kam si goon matarra si kaanna gaafni oomishannu ganaadha sanummaas oomishachuun qabdu oromoodhaaf goote maalummaa keetiif goote maqaa barbaadan goone aangoo barbaadan goone hay an gaafa rakkootiin gaafa waraanni kun hanganan geenye gaafa waraanni xiqqaadhaa gaafa rakkoo saniin gargaaree itti arrabsamee itti xiqqaadhee aangoo harkachuudhaan qabaa silaa anaan muudamuu qabaa waraanni irraanfatee jira barin bilisoomne
yoo irraan fatamte hoo nuti beekamtii hirkachuudhaaf waraana kana gargaaraa turuu kee hin beekne akkasiis ta'uu hin qabu akkasiis godhamuu hin qabu waraana bilisummaa Oromoodhaa gargaaruun if gargaaru maalummaa kee gargaaraadhaa jirta maatii kee gargaaraa jirta ilmaan kee gargaaraa jirta nuti akkas hin beekne Oromoodhaaf qabsoo godhuun mataa keetiif qabsoo godhuudha malee kabiraatiif miti kanaaf